fayyaa keessanii hordoftoota kiyyaa nagaadhayi baga nagaa fayyaa taatanii jiruuf jireenya akkamii nagaatti hundisaatu bareeda isaafaa galatu hundisaatu bareeda hundumtuu akkuma jirutti jira jechuudha. Egaa kaleessaa viidiyoo isinii gadhiisee tanan ture jechuudha. Viidiyoo sana irratti namoonni gosh baga keeti saree waree attanii arrastanis jirtu galatooma kun yaada tokkos jedha. Ani amma hiriyaatiyyatti himachuu dhufee jechuudha. Namni natti aanushuma amma yeroo kanatti mastuunis akkuma argitan sanii isheenis akka garaa kootii naaf hin taane jechuun namni gaafa nama argate namatti jijjiirama. Ani immoo amma maaltii bira dhufee garaa koo himachuu maal akka inni godhuu qabu tarii isheenis nama dhiyachiisuu dandeessi. Jedhee tanaan dhufee jechuudha. Amma maaliif dhuftee ishiin jennaan waan akkanaa sitti himachuuf kan dhufeen jedheen jechuudha. Wanti akkanaa kun immoo erga isinitti gadi bahe isheenis waan na gorsitu tokko isinis dhagahuu qabdu. Isinis yaada qabdannaa qoodayi anillee yaada keessan na fudhadha akkasumas immoo yaada maartiin na qooddus dhaggeeffadhaa isin jechuu barbaade tanani maartiin nagaa isin gaafattee to'i. Karaa dhimma biyyaatti darba jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoota hinaanii akkasumas kan maartillee kan nabeettan hundi keessanuu nagaa keessanii akkam jirtanii nagaadhaa hundi keessanuu akkamii nagaan koo bakka artanitti isin yaa dhaqqabu isiniin jedha. Egaa hinaanii wanna ishiin dhufteefis gabaabseetumaan dubbadha. Innaa ishiinis yaa'u kuni carraa yaa'u namni carraa waan nama mudatu beeka waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf ana baay'ee natti dhagahame. Ani duras dhugaa seeneeyyuu maaliif wanta akkanaa egaa nama mudate yaa'u abbaan amiin jedhee yookaan tamasgeen jedhee fudhachuu qaba malee amma fakkeenyaaf ishiin akkanaa jettutti isinis hin beektu. Ani garuu akka warraatti illee natti himte ani kana sirriitti hin hubanne jechuudha. Garaatti naafee jettee dubbatte. Innaa kanammoo abbaan manaa ishii jibbuu miti. Maaliif daa'ima isaaniiti kan isaati kan ishiiti waan ta'eef jibbuu hin qabu. Gatee deemi jechuudha amma bira. Maaliif gatee deemu? Indee daa'ima isaatii miti. Tunis kan isaatii miti. Kanaafuu daa'imaan yookaan immoo maatii baay'eetu jira waan ta'eef maatii isaati waan ta'eef amma maatiin inni jiru waaqayyoon galannaa ga'u. Innaa maatii kana maaliif gatee ishii irratti gatee deemuu danda'e sababa maaliitiif? Qabnu kun immoo kennaa rabbiiti waan ta'eef tasgabbooftee maaliif ishiinuu kan ishiidhaa gadiyyuu hin jira. Wantoota garaagaraa kan daa'imman yookaan shamarran kan mudatee jira innuu hin jira waan ta'eef ishiin amma heerumtee daarii qabdi, abbaa manaa qabdi, ijoollee maatii lama qabdi. Kanaaf kanarratti immoo kan biraas waan dhufeef immoo tamasgeen jettee fudhachuu qabdi immoo malee waaqayyo amma arraartee maaliif waan akkana naa kenne jettee tamaamuu qabdi. Abbaa manaa ishii sanillee odoon bilbileellee bilbilaan isattis himuu nan danda'a. Isas gochuu nan danda'a jechuudha. Inni amma ol fuudhee daa'imman ishii xiqqoo sanarree irratti gatee biraa badee jechuudha. Maaliif turee jira amma xiqqoo tuttureera bubbuleera ani amma gaafadhu waan akkanaan naan jettee baay'ee naare. Kanaaf amma ishiin tasgabbeechaa mee nayyaadha illee bilbila namaatiin jechuudha. Bakkuma inni jiru iyyuu hin beeku jechuudha. Amma sa'aatii kanatti baay'ee inni dhiphattee jira siin jechuu barbaachisan galatoomii gorsa keetiifi namni inni sama wanni itti dhagahame nan beeku jechuun isaan warri dhiirotaa maallaqa baasan laaluu duraan akka hin deemu fedhiin qabu siigalee dura akka hin deemu fedhiin qabu. Paaspoortii illee jalaa gubee ture sallee sitti baddeen jira hin beektaa. Ani immoo dirqamsiiseen paaspoortii illee akka inni naa baase deebisee immoo wanni naan jedhu illee yoos illee na jalaa waraqata itti fudhatu jalaa gubee ture deebisee birrii ishiidhaan fudhadhe san irra deebi'ee birrii sanis naa kaffalee achumaan baafadhee akkasittiin xumuradhe jechuudha. Amma immoo gaaffiin xumuradhee toonni jedhu akka namni yaani ta'innis yaanni maaliif hin deemte erga maallaqa hunda fixxee jedheeti malee. Dhugaadha innallee isallee beelatti himee jira. Inni ammaan booda balleessaa kootii jedhee ture isa gaabbeera. Amma immoo wanti akkana mudannaan inni amma akka fakkeenyaaf gazzaba bichaa jaalatu ta'e jechuudha. Maaliif oduraa ishii jedheera. Baasboora ishii jalaa balleesse gube san immoo ishii jedheera. Nan deebisaaf nan kafalaaf jedhe. Amma immoo baasboora irratti kan caalu dhufnaan ishii irratti mudannaan daa'imni dhufnaan hin dide. Maaliif kennaa waaqati waan ta'eef diduu hin qabu.
namni immoo kennaa waaqayyoo deessee biroo dhaqu kan kun hin dharraabe argachuu kanaa yoo kan dhabu jira kan garmalee yaadu daa'ima naaf kenni yaa rabbi jedhee kadhatu jira kun immoo yoo kan kennaa kana jibbuun immoo yoo waaqa mormuu jechuudha naa waan ofii kiyyaa godhadhee miti kennaadha waaqayyoon naaf kenne. Ati duraanuu cimtuudha obsa godhadhu baqqaate amma waan hundaanuu maatii baay'ee qabdama ijoolleen isin jiru kaayu daa'ima kana qofa ta'e uumaan rabbiitii ijoolleen lamaan hin baratu sii galee isaan immoo hin baratanii waa hedduu nama dhiba kan fakkaataa isin jedhaa gosa keetiif galatoon gurbaatillee nama Miyaanillee nam bilbilaa fi nama gorsaa jechuudha. Naannoo baay'ee aareen jira waan ta'eef bilbila hin kaasu immoo bilbila kiyyallee waan hin kaasne bilbila namaatiin siimii biraatiin bilbilee waan inni jedhu nan laalaa isiniin jedhaa. Kanaafuu mee gorsaa ishiillee waan tokko tokkoon ishiinis akkan aaree jechuudha. Innaa kanaaf viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinu nagaa nu turaa. Inaanillee mee jabeessaa gorsaa isiniin.